Video har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin guruppii telegiraamaa fi chaanaala telegiraamaa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Soo dhaggeeffattoota koo warroonni akkaawuntii telegiraamaa qabdan guruppii telegiraamaa fi akkanumallee chaanaala telegiraamaa banachuun murteessaadha. Keessattuu warroonni sooshaal miidiyaa irratti hojjetan akkanumallee onlaayinii irratti gurgurtaa fi bittaa adda addaa deemsiftan guruppii telegiraamaa uumachuun wantoota baay'eedhaaf isin gargaara. Soo guruppii telegiraamaa fi akkanumallee chaanaala telegiraamaa akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Nafana turadha. Nageenya isin daganne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raab. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqaba. Amma gara barnoota keenya kanarratti ceena. Egaa viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo akkaawuntii keessan kan telegiraamaa irratti akkaataa ittiin guruppii telegiraamaa fi akkanumallee chaanaala telegiraamaa banachuu dandeessan steeppiidhaan isinitti agarsiisa. Nafaana tura. Egaa duraan dursitanii gara akkaawuntii keessan gara telegiraamaatti ni seentu. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo steeppiidhaan isinitti agarsiisa. Nafaana turadha. Aappiiwwan telegiraamaa garaagarummaa uumuu ni danda'u jechuudha. Bakki taa'umsi sitingiiwwan asirratti argamanii kun garaagarummaa uumuu ni danda'a. Fakkeenyaaf telegiraama oriijinaal irratti isinitti agarsiisa. Isa noormaala ta'e jechuudha. Aappiiwwan telegiraamaa baay'eetu jira. Sitingiiwwan kanneen steeppii nama isinitti agarsiisu kanaan itti fayyadamtanii aappiiwwan tokko tokko irratti sarara sadii kanarratti kilikii gootan as sitingii jalatti niw guruppii fi chaanaal kan jedhu isiniif dhufa jechuudha. So isaan kanneen haala kanaan sitingii kana argachuu dandeessanii aappii noormaala irratti immoo yookaan immoo telegiraama isa oriijinaal irratti haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Mallattoon kaameraa bakka argamtu gara gubbatti jechuudha. Asirratti mallattoon irsaasii ni argamti. Mallattoo irsaasii kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata jechuudha. Asirratti niw guruppii kan jedhu jalqaba ni argattanii guruppii haarawaa akkaataa ittiin uumuu dandeessanidha. Inni jalqaba niw sakireet chaat kan jedhu ni argama. Isa kana yeroo biraa isinitti agarsiisa. Har'a kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe wantoota lamadha. Guruppii telegiraamaa fi akkanumallee chaanaala telegiraamaa irratti akkaataa ittiin banachuu dandeessanidha. Jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin guruppii telegiraamaa ittiin uumachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Guruppii mataa keessanii jechuudha telegiraamaa irratti. So niw guruppii kan jedhu isa jalqabaa kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu. Ergasii immoo hiriyoota keessan yookaan immoo kontaaktiiwwan bilbila keessan irraa qabdan isiniif fida. Isaan kanneen irratti raayit kilik gochuudhaan jechuudha dhaggeeffattoota koo miseensa guruppii hamma haaraa uumuudhaaf deemnu kan akka ta'an gochuu ni dandeessu jechuudha. Asirra raayititti gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo namoota hanga barbaadan erga filatanii booda xiyyaa kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Akkuma amma asirratti argattan inter gurupp neem isinii jedha. Guruppii kanaaf maqaa uumaa isinii jedha. An maqaa YouTube chaanaalii kan kootiitiin banee isinitti agarsiisa. Isin immoo maqaa barbaadan gochuu ni dandeessanii. So asuma irratti Soofuma Raab jettanii akkuma asirratti argattan Soofuma Raab jedhee ni jira. Maqaa guruppii isa haaraa uumuudhaaf deemnu kana jechuudha. Ergasii immoo asirratti mallattoon kaameraan argama. Piroofaayilii keessan irra godhachuu ni dandeessan. Kan guruppii kana ibsu jechuudha. So kanas gochuudhaaf mallattoo kaameraa kanarratti kilik gochuudhaan gara gaalarii keessaniitti isin fudhata. Gaalarii irraa immoo dhaggeeffattoota kan koo Profaayilii isa guruppii kanaaf ta'u ni filattu. Fakkeenyaaf kan koo kan loogoodhaan qophaa'e isa asirratti argattan qopheessee jira. Ergasii immoo raayit jettanii jechuudha. Egaa haala kanaan raayit erga gootanii booda dhaggeeffattoota kan koo profaayilii isaa jijjiirree jirra. Maqaa isaa uumnee jirra jechuudha. So amma immoo kan nu hafuudhe jechuudha dhaggeeffattoota kan koo auto delete messages kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan meseejiiwwan guruppii kanarratti barraa'an sa'aatii meeqaaf yookaan guyyoota meeqaaf akka turu barbaadan isiniin jedha. Kanneen keessaa kan barbaadan filachuu ni dandeessanii jechuudha. Akka mirga keessanitti wanta kana filachuun kan isin fayyaduuf meseejiiwwan guruppii kanarratti barraa'an yookaan immoo namoonni yookaan isin barreessitan yeroo meeqaaf akka turu bakka itti murteessitanidha. Murteessuu yoo hin barbaanne bira darbuu ni dandeessanii. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argattan ergasii immoo mallattoo raayitii kanarratti kilik gootu. Egaa akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo kireet goonee jirra. Kireet e guruppii chaanaalaa kireet goonee jirra. Guruppii kana keessatti namoota 200,000 ol meembarsii horachuu ni dandeessanii. Linkii isaa akka barbaadanitti adminii isaa akka barbaadanitti itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Amma immoo sitingii asirra sirreeffachuu qabdan. Guruppii banachuu qofa osoo hin taane guruppii kana akkaataa ittiin maaneej gootan yookaan immoo ittiin hordoftan ittiin sakattantu murteessaadha. So kanas gochuudhaaf sitingii guruppii kana sirreessuun murteessaadha jechuudha. Hanga ammaatti guruppii bannee jira. Guruppiin kun garuu isin malee namni biraa arguu hin danda'u. Piraayiveetiidha waan ta'eef jechuudha. So maqama guruppii kanaa kan ittiin banne jechuudha. Soofuma Raab jennee bannee jira. So isarratti kilik gochuudhaan gara sitingii isaatti seennaa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa kontaaktii keessa namoota dabalataa itti dabalachuu barbaadan add members kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan namoota dabalataa namoota add ittiin godhin add itti gochuu dandeessan gara guruppii kanaatti jechuudha. Ergasii raayit qofa gootanii ergasii add gootan jechuudha. Namoota haala kanaan itti dabaluu ni dandeessan gara guruppii kanaatti jechuudha. So amma immoo akkaataa ittiin maaneej gootan guruppii kana isinitti agarsiisa. So guruppii kana mallattoo irsaasaa kanarratti kilik gochuudhaan
gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha. Ergasii akkuma asirratti argartan settingiiwwan tokko tokko kan sirreeffachuu qabdan isinitti agarsiisa. Hanga ammaatti guruppiin kun private dha jechuudha. So group type kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan guruppiin kun gara publiciitti namni kamiyyuu akka argu, namni kamiyyuu gara guruppii kanaatti akka dabalamu gochuu qabdanii jechuudha. So public group kan jedhu kanarratti kilik gootanii warroonni guruppii private ofii keessanii qofa barachuu barbaadan private group filachuu ni dandeessanii. Ergasii immoo public group kan jedhu kanarra erga kilik gootanii booda public linkii ni uumtanii jechuudha. Linkii isin uumtan kan mataa keessanii jechuudha. Linkii kanaan namootaaf invite gootan, namootaaf hirtanii namoonni linkii kana qabachuudhaan gara guruppii kanaatti akka dhufan gochuu ni dandeessanii. So fakkeenyaaf soofuma raappiin uumnu jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan soofuma raappiineetiin uumnee jirra. Soofuma raap 4011 jenneetiin haala kanaan create goonee jirra jechuudha. Linkii erga asirratti wanti isin hubachuu qabdan wanti isin itti fayyadamtan lakkoofsa qubee akkanumallee bakka bu'ee itti fayyadamuu qabdanii maximum karaktara 5 ol itti fayyadamuu qabdanii jechuudha. Karaktara yookaan qubeewwan 5 ol itti fayyadamuu qabdanii. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo haala kanaan uumnee jirra jechuudha. Ergasii immoo mallattoo raayitiitu gubbaa kanarratti argama. Akkata isaa dhaggeeffattoota koo linkiin amma isin uumtan kun namaan yoo qabame jijjiiruu qabdanii raayit isiniif godhu, cheek isiniif godha jechuudha. Ergasii immoo raayit kan jettu kanarra kilik gochuudhaan guruppii kanaaf linkii mataa keenyaa uumnee jirra jechuudha. So ammaan booda guruppii taayippiin paablikiidha jechuudha. Namni kamiyyuu arguu ni danda'a jechuudha. Asirratti immoo dhaggeeffattoota koo wantoota tokko tokko isinitti argisiisu reactions kan jedhu ni argama. Akkuma asirratti argartan all reactions irra filachuun dagatinaadha. Reactioniiwwan adda addaa itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Dhaggeeffattoota koo mallattoo adda addaa guruppii kanarratti fayyadamuudhaaf. Permissions kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argartan as keessatti wantoota baay'ee as keessatti dhaggeeffattoota koo adjust gochuu dandeessan. Fakkeenyaaf send text messaging kun right isa kana off yeroo gootan namni kamiyyuu gara guruppii kanatti message barreessuu hin danda'u jechuudha. Dhaggeeffattoota koo send media kan jedhu ni argama. Akkanumallee users kan jedhu ni argama. Pin kan jedhamu ni argama. Chat info kan jedhamu ni argama. Wantoonni kunniin off yoo ofirraa gootan murteessaadha. Garuu akkaataa ittiin itti fayyadama guruppii keessaniitu murteessaa waan ta'eef so kanneen illee ilaaluu hin dagatinaadha. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota koo administration. Administration kana nama adminii nama kennuu yoo barbaadan admin fakkeenyaaf ani onariin adminiidha. So nama biraatiif kennuu yoo barbaadan admin kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan adminii tokkoof nama as keessa admin akka godhu akka ta'u yookaan guruppii keessan isin wajjin maaneejii isiniif godhu isiniif to'atu filachuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf kanneen keessaan tokko filadhee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf isa kana abdiitiif kan jedhu kana filadhee jira haa jedhu adminii godhee jira. So adminii kana erga filadhee booda asirratti wantoota tokko tokko namni kun wanta itti fayyadamuu qabu yookaan immoo asirratti itti fayyadamuu qabu. Fakkeenyaaf namni kun change group information guruppii kan kooti jijjiiruu akka danda'u yoo filachuu barbaade isa kana raayit haaluma kanaan dhiisa jechuudha. Delete message asirra barraahan kana akka naaf hordofu yoo barbaade isa kana raayit godhaafi jechuudha. Raayit qofa gootaniif akkanumallee ban users akkanumallee invite linkii kanallee invite namootaaf akka godhu namni kun message pin akka godhu akkanumallee manage live stream irra yeroo seentan live irra yeroo seentan akka manage isiniif godhu akkanumallee admin biraa akka inni itti dabaluu danda'u. Guruppii kana akkaataa ittiin inni isiniif to'achuu barbaadan asirratti ni guuttan jechuudha. Kanneen keessaa kan inni akka hin hojjenne yookaan ammoo wanta inni hojjetuuf targeettii inni hojjetuuf qofa filachuuf ni dandeessanii isin kanneen keessaa akka barbaadanitti itti fayyadamaadha. Ergasii immoo raayit guuttanii jechuudha. Egaa adminiin isa tokko itti filannee jira jechuudha. Isa biraas itti dabaluu ni dandeessanii jechuudha. Amma of duubatti ni deebitanii ergasii immoo add members kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan memberiiwwan keessan asirratti eda'uu ni dandeessan. Linkii keessan invite gochuu ni dandeessan. So wantoota baay'ee asirraa argachuu ni dandeessanii. Linkii invite kana immoo eessaa arganna jechuu dandeessan. Fakkeenyaaf waa'ee guruppii kana uumnee jirra. Ergasii immoo linkii isaa eessaa argannaa jechuu dandeessanii. Amma isinitti agarsiisaa na hordofaadha. Asirratti raayit gochuudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Ergasii immoo linkiin isaa kana fakkaata jechuudha. Information guutuu amma asirratti isiniif fidee jira. So invite linkii kana qaqqabuudhaan invite gochuudhaan namoota barbaadaniif asirratti invite gochuu guruppii adda addaa irratti invite gochuudhaan akkanumallee copy gochuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa haala kanaan guruppii telegiraama uumachuu ni dandeessanii itti fayyadama. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo akkaataa ittiin chaanaala telegiraamaa ittiin banachuu dandeessanidha. Ammas nu hordofaa. Giddumaan dhaggeeffattoota koo maaliif hanga ammaatti YouTube chaanaalii kana subscribe hin godhinaa. YouTube chaanaalii kanarraa barnoota bal'aa argattu waan ta'eef subscribe godhaa. Egaa dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argaa jirtan mallattoo irsaasaa kanarratti kilik gochuudhaan akkanumallee gara kanaatti isin fudhata. Amma immoo new channel kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan chaanaala mataa keenyaa yookaan chaanaal telegiraamaa bannee isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Ergasii kilik yeroo irratti gootan chaanaal name isin jedha. Fakkeenyaaf maqaa chaanaala kanaa ittiin kireet gochuu barbaadan ni filattaniif jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo jennee jirra. Egaa dhaggeeffattoota koo Oromoo jedheen maqaa chaanaala kan kootii banaa jira. Ergasii profaayilii pikcharii
asirratti mallattoo kaameraa kanarratti kilik gochuudhaan gaalarii keessan irraa piroofaayilii fakkeenyaaf an odaa filadhee jira Oromoodha waan jedhuuf jechuudha chaanaalli kun ergasii immoo raayit godhaa isin kan barbaadan filachuu dandeessanii akkuma asirratti argartan haala kanaan maqaa guruppii chaanaala kanaa uumne jirra piroofaayilii isaa jijjiirre jirra asirratti immoo diskiripshinii ni barreessitan jechuudha wanta barbaadan jettanii asirratti ni barreessitanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo raayit kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha dhaggeeffattoota koo egaa akkuma asirratti argatan chaanaal taayipis ni jedha asirratti akkuma asirratti argatan chaanaalli kun maal akka ta'u barbaadan fakkeenyaaf paablik chaanaalii fi private channel tu jira jechuudha. Private channel jechuun kan namoota isin heeyyamtaniif qofa akka itti fayyadaman gootanii fi akkanumallee kan isin qofti itti fayyadamtanidha. Public yoo ta'e immoo channel kana keessatti namoonni hundumtuu publicidha jechuudha. So namni kamiyyuu itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. So public filachuudhaan ergasii immoo public linkiin uumtaniif jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo tokko yoo jenne akkuma asirratti argatan Oromoo tokko yeroo jennu linkiin kanadha jechuudha. Public linkiin available dha. Yoo namaan fayyadamtan yoo namni kan itti fayyadamu ta'e jechuudha. Linkii kana immoo asirratti mallattoo diimattu isin dhufa barreeffama diimattu isin dhufa qabatamee jira isin jedha. So isin jijjiiruudhaan haala kanaan create gochuu dandeessanii ergasii immoo right kan jettu kanarratti click gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu. Amma immoo bakka itti gara channel kanaatti namoota add itti gootan kontaaktiiwwan keessan right irra gochuudhaan add gootan jechuudha. Gara channel kanaatti jechuudha. Right irratti gootan ergasii immoo hanga nama barbaadanii erga raayit gootanii booda mallattoo xiyyaa kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo chaanaala keessan create gootanii jechuudha. Egaa akkuma asirratti argatan channel created March 24 create ta'e jechuudha. Channel kana keessatti subscriber nam tokko qofatti argama. Isin subscriber keessan yookaan immoo channel kanaaf maatii baay'isuu ni dandeessanii as keessatti dhaggeeffattoota kan akkaataa itti manage gochuu dandeessan amma immoo isinitti agarsiisan hordofaadha. Manage gochuudhaaf akkuma asirratti argatan maqaa channel kanaa irratti kilik gochuudhaan settingii akkaataa itti manage gootan akkuma asirratti argatan subscriber yookaan membersii torbatu argama administration hin jiru channel settingiitu argama so wanta tokko isinitti agarsiisu administration kun irratti kilik yeroo gootan dhaggeeffattoota kan owner yookaan admin asirratti uumuu dandeessan akkuma group irratti isinitti agarsiisa jechuudha wanta addaa hin qabu admin haala admin kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan admin tokko filattanii garanatti uumuu ni dandeessanii jechuudha. Ergasii immoo channel settings kan jedhu ni argama isarratti kilik gochuudhaan wantoota tokko dhaggeeffattoota kan sadarkaa eeggate gochuu ni dandeessanii channel kan keessan kan Telegram irratti settingiiwwan bal'atu argama. So viidiyoon kun nutti dheerata waan ta'eef dhaggeeffattoota kan channel typing publicidha akkanumallee discussion kan jedhu ni argama. Add kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan asirratti groupiiwwan adda addaa asirratti kan bilbila keessan irratti argamu waliin walitti hidhuu ni dandeessanii egaa groupiiwwan kanneen walitti hidhuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan groupiiwwan bilbila keessan irratti argaman wajjin akkanumallee dhaggeeffattoota kan wantoota baay'eetu argama dhaggeeffattoota kan akkuma asirratti argartan kanneen keessaa settingiiwwan kanneen bootiiwwan adda addaa channel statics illee asirratti ilaaluu dandeessanii statics channel keessanii asirratti ilaaluu dandeessanii view meeqa akka qabu saatii meeqa akka qabu wantoota baay'ee levelii meeqa irratti akka argamu levelii illee guddifachuu ni dandeessan channel keessan kan Telegram kana jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan settingiiwwan kanneen bal'inaan akka isin barsiisuu barbaadan tokko isaatiin jechuudha. Komentii jalatti settingiidhaati barreessaadha. Ergasii immoo settingiiwwan sirreeffachuu qabdan kan guruppii fi kan chaanaalaallee isinitti agarsiisa. Egaa isteeppii nama isinitti agarsiise kanaan chaanaala Telegiraamaa fi guruppii Telegiraamaa isteeppii nama isinitti agarsiise kanaan banachuu ni dandeessanii itti fayyadamadha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata karraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.